warroonni qaama kiyya qilleensi na seenee rakkadhe nama bira yoo taru yoo ol jedhu yoo gad jedhu sagalee kennaa saalfadhe jettanii rakkattan. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuune warroonni amantii biraa qabdanis jirra jirtu isiniin jedha. Maatii Razaan Oroo hundi keessan faqatiraattan isiniin jedha. Har'a gaafii yeroo hedduu keessa falan keessattuu TikTok irratti namoota hedduun gaafatamurra hanga takka deebii ni taha jedhee yaalii godhee isiniif qabadhee dhufee jira. Obboleeyyan kiyya akkuma beekamu waa'ee fayyaa irratti qaanfiin akkasuma mootuyyuu sodaan akkasuma mootuyyuu wantoonni garaagaraa nu keessa jiraachuu hin qabu. Dhugaa rabbii jechuudha hin hojjanna ummata keenyaaf yookiin Oromoo keenyaaf saba kiyyaaf yoo jedhe ilmi namaa tokko waan danda'ee duuba qabachuu osoo hin tahini akkuma Oromoon arjaadhaa waan qabu waliif kennu yaadas tahee akkasuma mootuyyuu waan babbareedaa waliif laachuun barbaachisaadha. Kennaa jechuun maallaqa qofaa miti. Anis ammoo waan danda'urraa akkasuma waan rabbiin naaf qoodee beekurraa isiniif qoodaa. Obboleeyyan kiyya isin ammootuyyuu jechuudha waliif sheer gochuun akkasuma ammootuyyuu keessattuu laayik gochuu viidiyoo namni 5 yoo laale laayikiin 5 maaliif hin taane laayikiin homallee isiniin miidhu homallee isiniin godhu garuu anaaf ammoo viidiyoo kiyya akka faca'u na gargaara isiniin jedha. Asirratti komii kan koo duratti jechuudha na of kolchaa isiniin jedha akka laayik naa gootan. Video kiyya ammoo akkasuma share illee subscribe warri goone subscribe gochuun warri maatii kootaa tan ammoo isin jaaladha isin kabaja. Kallattimaan gara waan dhufeetti haa tarkaanfannu. Obboleettii tiyyas tahee obboleeyyan kiyya guutuun warroonni waa'ee hormaata yookiin gadaamessa gaafii akka malee na gaafattanii inshallah hanga video direct qabadhee yookiin ammoo tuyyuu gaafiif deebii keessanii fi qophaa'ee deebii isinii deebisuuf waan fayyadamtan isinii hima. Tokkoffaa irratti kan asitti argitan kuni aadaa biyya keenyaa keessatti kan qayya jechuudha. Qayya yookiin aara muka aarfatantu jira Oromoo keessa yookiin ammoo akkuma sabaaf sablammii Itoophiyaatti tahee akka Afrikaa guutuutti jechuudha. Ibidda yoo jedhan ibidda kanatti boba'u se'a namni kenna jechuun ibidda kana osoo hin tahini kallattii ittiin qayyatamutu jira. Qayyi kun faayidaa isaa faayidaa guddaadha. Tokkoffaa nama qorri seenee fi lammaffaa ammoo nama mataan bowwaafatuu fi sadaffaa ammoo tuyyuu nama garmalee garaan isaa miidhamee dhukkubuu dugdi dhukkubuu bowwoo garagaraa wantoota garagaraa mar'imaanii kana hunda jabeessee dhugaa rabbii kan deebisu. Qayya kana akka aadaa Oromootitti tahee akka aadaa kamiituyyuu namni godhatamu adda bahee jira. Keessattuu nama abbaa manaa qabu akkasuma immoo shamarree takka gaa'elaaf yookiin heerumuuf deemtuudha. Kanas tahee sanis tahee jechuudha waan hedduutu jira. Itti aansee wantoonni nyaatarraa nama fayyadu akka qayyaatti bakka qayyallee hanqatan isa jala dhiyaatan asitti kan argitan hirdiidha. Hirdiin kuni faayidaan isaa baay'ee buleeyyan tiyya warroonni qilleensi na seeni akkasuma immoo tuyyuu qaamni saalaa na hoksisaa maal mallattoo garagaraatu jira foolii garagaraa akkasuma immoo tuyyuu wanna adda addaa dhangala'oo garagaraa bifa hin qabne isinirraa yaa'u dhugaa rabbii baay'ee kan isinii qulqulleessuu fi fayyaa gaarii warroonni argachuu barbaadan akkasuma marsaan laguun dhukkuborri jettan asitti kuni qumbii jedhama yookiin ammoo tuyyuu ham'ee yookiin ham'ata jedhama akka naannoo kiyyaatti ham'ata jedhama naannoo tokko tokko qumbii jedhama jedhanii obboleeyyan keenyaaf laatanii jiranii qumbii kana hirdii kunniinis walitti maytanii firii hedduu jechuudha. Kana jedhamee xumuruun hin danda'amu. Ani ammoo tuyyuu inshallah haala mijeessee bitee kallattimaan kan ofii godhee isinitti agarsiisu abdiin qaba. Isinis akka rabbi naa mijeessu du'aayinaa kadha isiniin jedha. Mana rabaa waan hojjedhuuf malee dhugaa rabbii ani hin fayyadamaa jechuu barbaadeeti. Keessattuu shamarran keenya yeroo dahanii ka'an qilleensi hin seenaa hanga baatii 3 yookiin ji'oota 3 gaanii yeroo dheeraa lakkoofsisanitti kana fayyadamuun barbaachisaadha. Kuni qoricha qilleensaa jechuu qilleensa jechuun maal jechuudha jedha namoonni tokko tokko isaan hin beekan. Qilleensa jechuun dhugaa rabbii jechuudha. Dubartiin takka yoo deette jette qilleensi seenaa qilleensi sun yoo seenee jedhe qaamni isii jechuudha yeroo isii sochii gootu ol jettee gajjettu akka nama hafuura baasu yookiin ammoo tuyyuu garaan bukokee hafuurri irraa bahuutitti kan jechuudha kallattimaan karaa bootaan marsaa laguusuun sagalee kennuudha. Isas tahee kunis shuunfaadha yookiin ammoo shuunfee jedhaan namoonni tokko tokko firii kana firii akka beeytaniif isinii kaa'ee himaan yoo isin dhibee jedhe firii akka beeytaniif isinii kaa'ee jira. Inni kunis jechuudha hunda isaa walitti dabalee firii kana firoota hanga ammaatti isinitti mul'isaa jiru bakka tokkotti walitti mayna jechuudha. Hirdii shuunfaa qumbii akkasuma immoo kana bicha miti firiin birallee hin jira absuudha. Wantoota amma asirratti argitan kuni namoota biyya ambaa jiran jechuudha. Muka qayyaa argachuu hin dandeenye qilleensa isinirraa baasuuf quncee shunkurtii diimaa jechuu isiniif kaaguutuu isaa
kun absuudaadha yookiin ammoo firii gurraacha jettaniini habba saudaa jedhaniini habba shifaallee jedhaniin afaan arabiifaan jechuudha. Kanaafi kanneen hunda isaa walitti maynee bakka tokkotti jechuudha qodaa tokko keessatti walitti daballee booda sanii akka goonu hundi keenyaayyuu jechuudha. Warroonni qilleensi seenes tahee aarrii dubartiif barbaachisaadha. Tokkoffaa irratti aarrii wanni inni nu fayyadu jabina qaama keenyaati. Qaama keenya keessa seenaa jabina gadaamessaati. Doktorri abbaa barbaade kana saayinsiin qoratee haala ammayyaatiin ammayyeessee akkamitti akka arfatan akkamitti qayyi kun afaan oromootiin qayyi haa jedhamu malee haala kamiin akka fayyadaman dhugaa rabbi ka fuulattu jira. Fuulli keenya akka fuuree fuulli keenya gogaan keenya akka shunturree fi akka bareedu haala ammayyaatiin ammayyaa'ee dhufaa jira. Garuu oromoon keenya durimarraa qaba nuti wallaalee nuti dagate malee kanneen guutuu oromoon keenya duruma fayyadama. Qufaayyoo nama qabu shuunfas tahee absuudas tahee walitti makanii ka dibatan jechuu barbaade ka ulatan of kolchaa ka ulatan asitti argitan dimbilaala. Firiin kun firii daabboon godhama. Ani maatiin kiyya daabbootti dabalee harcee daabbootitti yeroo micciqan waliin kan fayyadamanidha. Daabboo kan urgeessuu fi gar malee kan mi'eessuudha jechuudha. Gar malee kan mi'eessuudha. Mi'eessituu daabboo jechuun ni danda'ama. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkasuma warroonni gaaffii na gaafattan qilleensi isin seenee yeroo nama bira tartan yoo gad jedhee waa fuudha jettan dhugaa rabbii dhibeen qaanfiin qabdu akka nama jechuudha. Osoo hin beekin dhuufu namni tokko immoo intalli adaban qabdu ni dhiiftii jettan. Warroonni akkas jettanis uf gaafadha of keessa deebi'a. Warroonni hin beeku ani wanni akkana nan qunnamne jettanis tarii boru isin qunnamuu mala obboleeyyan keessan obboliyoota keessan qunnamuu mala. Kanas tahee sanis tahee wal bira dhaabbannee wal gargaaruun barbaachisaadha. Akka asirratti argitan kanatti jechuudha firiidhaan ammaan fide kana warri biyya arabaa jirra muka qayyaa eessaa fuuna jettanii haala kanaan jechuudha firiidhaan ammaan isinitti hime kana guutuu isaa waliin maytanii absuudaa shunfaa dimbilaala herdii akkasuma qola shunkurtii jechuudha ibidda qabsiistanii haala salphaa taheen isiniin dhibu guutuun isaa adeemsa keessatti ammoo ani haala naamijaa itaanuun daayirektii ofii kiyya aarfadhee isiniif mul'isa. San malees jechuudha aarri kun waan baay'ee nu fayyada akka qaamni saalaa dubartii jabaatu fi miidhagu jechuudha. Daran abbaa manaa warri qabdan hedduu jechuudha dhugaa rabbii san baay'ee kan isin fayyaduu fi baay'ee waan gaarii ta'e qaama keessan qulqullaa'aa akka ta'u booda sanii ibidda keessan girgiraa haa ta'u maandajaa haa ta'u waanuma hedduuyyuu haa ta'u ibidda keessan nayxanii jechuudha. Ibidda qabsiistanii erga geessitanii booda sanii jechuudha fiddanii haala amma argitan kanaan waan itti nayxan sanitti irra teettanii uffattanii kallattimaan qaama saalaa keessan seenuu qaba jechuudha. Aarri kun kallattimaan aara seenuu qaba. Ibiddi kun ibidda boba osoo hin tahin aara haala amma argitan kanaan jechuudha. Akkanatti qaama keenya fuuksuu qaba. Wanni kumuyyuu kana malees jechuudha waan hedduutu jira akkaataa aara qofaan osoo hin tahin dhugaa rabbi aarri baay'ee qaama keenya fayya qabeessa isiniin jedha obboleeyyan tiyya baay'ee tokko amma intalli tuni akka isin argitan dhadhaa fuute dhadhaa kana eessa fiddi beeytanii harka ufiitii fiddee gadaamessaa ofii yookiin ammoo qaama saalaa ofiitti kan dibdu jechuudha. Kallattima qaama bakka marsaa laguu yaa'uun sanitti kan dibdu aaraan jechuudha. Shaaffee jedhaniin dur warri kenna dhugaa rabbii jechuudha yoo madaa wayii madaa'ee nama dhukkubee jedhee dubartii yeroo deettuu hin fayyadamti. Amma yoo yaadadhee jedhu yoo ijoolleen lafa dhooftu yoo maal taatu dhadhaa fidanii irra kaanii eegasanii ibiddaan ho'isan. Kanaaf obboleeyyan tiyya hundi kennaa haa uf gaafannee haa beeynu isiniin jedha. Qolli shunkurtii asitti argitan kun illee jechuudha warri qilleensi qaama saalaa keessan isin seenee yeroo deettan haa ta'u yeroo da'uu baattan haa ta'u akkasuma foolii garaagaraa qaamni keessan qabu akkasuma dhangala'oo garaagaraa isinirraa yaa'u shamarran keenya jechuudha maal godhuu qabdanii karaa hedduun jira qoratamee jechuudha. Shunkurtiin kun dhiiraafis tahee dubartiisis faayidaa hedduu qaba garuu akkaataan ittiin fayyadamnu garaagara jechuudha. Guutumaan guututti shamarran keenya wantoota amma asirratti argita warri muka qayyaa argachuu hin dandeenye muka qayyaa biratti illee fayyadamuu dandeettan jechuudha. Muka qayyaa birattis maal gootanii kanneen walitti danfistanii bishaan keessatti saafan nayxanii saafaa san keessa daqiiqaa 15 taa'uu qabdan jechuudha. Qaama keessan guutuu uffata mudhii gad baafattanii booda sanii saafaa bishaan ho'aa ta'e jechuudha kan isin hin gubne keessatti qaama keessaniin qulqulleessa baakteeriyaa hin ajjeesa akkasuma immoo waan hedduuf dhugaa rabbii kan isin fayyadu akkasuma immoo kan irraa fayyadamnu fayyallee kan irraa argannu jechuudha. Obboleeyyan warroonni qaamni keenya akkasuma qilleensi nu seenee rakkoo garaagaraatiin rakkataa jirra nama bira taruu saalfanne akkasuma ammoo akkam ta'aa warri jettan kana fayyadama. Gabaabamatti warri aarfachuun isin hin milkooyne bishaan distii guddatti nayxanii absuudaa qullubbii
qullubbii adiillee itti dabala gaafa kana qola qolli shunkurtii hedduu akkasuma hirdiin hafuura qilleensa isin seene san garuu aaratu isin keessaa baasa. Aara malee ka amma akkas gootan sun isinuma osoo fayyaduuyyuu haga aaraa san qilleensa isin seene san gube isin keessaa hin baasu. Garuu aara haala amman isinitti hime kana yoo aarfattanii jettan sagaleen hafuura qilleensaa isin keessaa bayaa. Asuma turtii gaarii isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatii waliin deebinu subscribe like share gochuun na jajjabeessaa. Isin jaaladha. Horaa bulaa.